Seenaan caaltuun seenaa garaa nama nyaatuudhaan. Bashamaa akkam jirtu daawwattoota keenyaa. Malli keenya gootaa har'aaf jennee kunoo eegaleera. Uftuun lafa xiqqoo Baqaaqii irraa kiiloomeetira xiqqoo achi fagaattee argamtuudha. Iddoon kun iddoo ilkee naannanii fi handhuurri dhalootaa caaltuu itti bu'eedha. Yeroo sanatti quuftuutti dhalatanii wanti ta'an yoo jiraate intala qonnaan bulaati. Mucayyoon kun umurii ganna 25 hin caalle keessatti kahaa Caaluu Hundeessaa seenaa Caaluu hojjattee kichummaatti dabarte. Abbaan ishee gaafa Caaltuun duutu intalli koo kaattee fi nyaattee hin quufne bar kanaaf osoo nani dursee biyyoo dhamdhamee wayya jedhanii ofii boo'anii lafaa nama boochisanii. Ittuma ammoo abbaa ishee ajjeese wallaaluun maatii fi gosa bira darbee naannoo sanaaf boo'icha irratti boo'icha dhalee madaa irratti madoo uumee caalaatti ardaa samii boochisee. Caaltuun qarrummaa isheetiin gurri ishee arboomee gaarummaan ishee waaqaa gaditti dhaadheffamee gootummaan ishee soraa loomeetiin fakkeeffamee waajjituudhaa hanga wal maraa abbuu seeraatii hanga dawaraa bachoo hanga cuqqaalaa dirreedhaa hanga gumbichuutti ka'ee lallabameera. Ilaalli gamaa gamasii maqaa ishiitiin ijoollee isaa dibeera ittiin fakkeeffateera. Ka'umsi gootummaa Caaltuun dargaggoota Tuulamaa waliin gumbisa irratti hundumaa mo'achuun tokko jedhee kalaam. Caaltuun hunda waraantee farasanyaa hunda sodaachiftee lafa goojee Shaggar keessaa fi naannoo Shaggarii hundaa irra naannoftee ijibbaachiftee hunda biratti leelloo taatee. Hundarra immoo miidhaginni ishee sonnii fi simboon ishee dhaabaa fi dhaabbanni ishee dheerinnii fi jajabinni ishee seenqii fi taphni dhiira caala yaabduu fardaa sangaa ta'uun ishee hundi akka artistaa Caaluu Hundeessaa jedhe sanaa nuura guddaa ishiidhaaf kenneera. Nuura jiruu kootii yaada nuuraa halkan waarii taa'een kaasa suuraa suurri kee afaan baasee naan dubbatu gubaa jaalala kee naan hubatu. Mucayyoon kun ganna 14ffaa isheetti farda fe'attee quuftuu kaatee warra fira ishee Tulluu Diimtuu dhuftee achooltee deebitee galuun barsiifata ishiitiin. Imalli ishee yeroo hundumaa fardaan waan ta'eef abbaan ishee obbo Miidhagsaa Bantii dhaqaa galaa akka kaachisuu qabdu irra deddeebi'anii gorsuun intaloo of eeggadhu ormi nu marsiteetti dhiiboo fi dhidhiibduu gidduu jirraa jedhuunim. Isheenis quuftuudhaa baatee ijjanni ishee faanaa fardaa seenee gudduun ishee kooraa keessa geenyaan tokkicha chee jettee koomee isheetiin qoma farda ishee lama rukunnaan osoo ijji namaa hin argin Tulluu Diimtuudhaan baatii. Mucayyoon akkaan bareedduun kun miidhaginaa fi dandeettii isheetiin farda yaabbattuun dabaalamee dargaggoota Oromoo fi biraa quuftuudhaan hanga Tulluu Diimtuu hundaa hidhiitti nyaachisee ilkaan isitti qarsiisee. Weenniinoo silaa miidhaginuma isaatiif gaadamaa
jabummaa fi miidhaginni onnattuu fi si'attuu intalaa ta'uun ishee ofumaan diinaa ofumaan nama ishee gaadu isheetti qopheessaa oolee bulaa eeyyen dhugaadhaa jabaa giddii jaalatu booda isheenis omaa akka hin finne erga hubattee argitee itti kolfaa itti bashaadaa itti bashannanaa itti bashaqqaxaa osoo ijji isaanii akka eeboo darbatamee ishii waraanuu bira luf jetti. Caaltuu dhufa ishee osoo hin argin darba ishee arguudhaan attam goona jedhanii dargaggoonni quuftuudha hanga tullu diimtuu faladhaanii oolaa buluun garanaan dargaggeeyyiin ada'aa garasiin dargaggeeyyiin gumbichuu asii warri gullallee achiin ammoo warri oboo warri kuraa jiddaa karaa itti ishee argatan dooyaa ooluun kan ormaa ammoo dhiisuudhuma wayyaam booda garuun albeen abbaan qaree saqalee akka jedhan gootummaa isheetiif dandeettii farda yaabuu isheetiif miidhagina isheetiif quuftuudha hanga tullu diimtuutti dhaka koraa hanga dhagaa araaraatti handoodee tumaadhaa hanga udaana beetti murnaan iddoo adda addaatti ishii butuudhaaf gurmuunni ijaarame. Isheen garuu gaafa isaan bira geesse jechaa fi gocha lamaan bira ulluuqxi. Caaltuun murna kana bira darbuudhaaf tokkicha qoma ishii gara dursaa kooraa fuulduraatti gadi gombobsitee hudduu ishii qoobsitee cheeshaanqoo jechuu qofaadha. Sana booda caaltuun osoo ilaalanuu giraaba qaaritii. Gaafa kaan ammoo ishiinis akkuma ishii fardaa sangaa filatanii fardaan ishii butuudhaaf yaalanis kun immoo ittumaa ishiitti salphatee irra aantii. Tokkicha duuba ishii mil'attee akka rasaasaa dhukaatee osoo arganuu dhabamtii. Gaafa dubbiin adamsanii caaltuu butuu bishaan dhuguu jaarsummaadhaan naqachuun filannoo dhumaa ta'ee as ba'ee. Abbaan ishee obbo Miidhagsaa Bantii garuu mucaan koo kanaaf hin geenye jedhanii eessatti baatiin ishee dhiibboo guddaa dhaga koraa hanga dhaga araaraa ta'e kanaaf marga dhufe hundaan deebisuun booda keessa garuu dubbiin akka isaan yaadan ta'uu didee waa'een ishii yaadaa fi yaaddoo dhalee maatii fi ollaa gosaa fi orma yaaddeessinaan obbo Miidhagsaan yaada jijjiiruu fedhanii. Ollaan bitaa mirgaa lakki obbo Miidhagsaa mucaan kun heerumtee deessee waa'ee dhala ishee akka yaaddu taasisaa malee ni baddii. Dargaggeessa meeqa har'a akka bofaa mataa keessa reebdu kana keessaa gaafa tokko itti jijjiiramee yookaan balas isaan gargaaree irra aananii ishii galaafatu jedhanii sodaa isaanitti naquun. Osoo akka obbo Miidhagsaatii garuu caaltuun caaltummaa ishiitiif kattee mootomtee loltee gootomtee hanga oromummaa oromoo fi ormatti hanga gootummaa firaa fi diinatti hanga miidhaginaa gamaa fi gamanatti agarsiisuu qabdi tureen. Garuu ammoo mammaaksi ubboon marmaarsa guddu booddeen caba jedhu sammuu isaanii dhaalee oolee bulee sammuun isaanii sodaa fi shakkiidhaan dhaalame. Sanarraas ka'anii marga iddoo hundarraa naqataaf qe'ee isaanii dhufee deebisanii kan warra guddaa warra ilaaf ilaamee qabu warra aanaa fi aantee beekan warra liqeeffataniin dhoowwanne warra rakkatanii qe'ee namaan dhaabbanne warra hojjetee faajjee jiru wayyuu jiraatu warra duudhaa fi safuu sabichaatiin waaree jaaree warra makkoo fi rakkoo oromoo fi oromummaa qooddatee jiraatu warra ada'aa
ganda dirreerraa warra marga fidateef garaa laafaniim caaltuun yoo hundi guutamee duudhaan sabichaa sirnii fi sirbiititee firri karaa lachuu dhufee gammadee intala keenya ilma keessaniif kennine jedhee jilli cidhaa akka malee jilaayee eerumtuu ganni ishii 15 murteen obbo miidhagsaa kun namoota hedduu gammachiisus hedduu ammoo ni dallansiisee sababiin isaa caaltuun katee uffattee adeemtu malee shurrubbaa jifkata dhaattee durbaa fakkaattu malee caaltuun boruu farasanyaa beekamtuu Tuulamaa akka taatu hawwuun isaan akkana jedhanis caaltuun tumaa makkoo bilii guuttee abbi torba lakkaamee firaa aanteen qoratamee addaan bahee waaree fi waarii mari'atanii ni heerumsiisanii warri abbaa caaltuu miidhagsaa bantii dammoo jireenyi isaanii qonnaan haa utubamu malee jiruun isaanii quuftuu keessatti hundaa'uliin kanaafis caaltuun firigriqee guddaadhaan kan guddatteefi mana obbo miidhagsaatti dhiirri waan hin dhalanneef caaltuun gumaata dhiiraa fi dubaraa nyaattee bilisummaa dhiiraa fi dubaraaf kennamus lachuu fudhattee gombisa ijoollee Tuulamaa kan naannoo Shaggarii fi Shaggarii hunda mo'attee yaabdee yaabbachiiftee ariyattee waraantees irraa kuffiftee horaa duwwaa galchitees manguddootaan shaanqoo fi ulee gaafa gombisaa ittiin taphattu ni badhaafamtee gaafa sana ijoolleen akkas jedhanii sirbanii fi quuftuurra naanna'een bo'an gadaalatti caaltuu manaa dhabeen barri sakkallaatti qaallitti irra goreen bu'e dhooqa booraa sidhabeen jaawaraa bulee halkan jooraa faaruun kee lallabee ba'e dhagaa araaraa waa'ee kee yoo yaaduu garaan na boorahaa magaalaan gumbichuu korommiin hin jillee si butuuf dhaadatan garaallee siinirreem miidhagina keetiif sagal si gaadanii sagaltama bulaa suma araadanii caaltuun kan miidhagsaa warra bantii dammoo warra aantee qabuu dhalarphasaa galmoo goota badhaafamaa luugamaa fi fardaa gunnee kee kaleessaatu har'as dhiira sardaa shurrubbaa kee footee akka eegee fardaa miidhagni kee raajii kanaaf taate addaam obbo miidhagsaan ofii ilma dhiiraa dhabanillee warra guddaa horee mandi'e waan ta'aniif Oromoonni quuftuu hundi sanyii isaanii lakkaa'anii himanii himatanii gosa isaaniitti galfatuun namni naannoo sanaa hundi gosaa fi balbala yoo himatu warra bantii dammooti jedhuun caaltuunis kana hundaa maatii irraa dhaggeeffachaa seenaa warra ishee achi fagoo hundaa qalbeeffachaa mana intala miidhagsaa bantii dammoo warra seenaan fagoo jechaa dargaggoota ishee gaadan hundatti dhaadattiin gaafa dhimma ammoo sanyii ishee sirnaan lakkaawwachuun maatii irraa dhalatte gadi fuutee hanga daacciitti lakkooftiifi kanarratti ammoo seenaa Tuulamaa Tuullaa kanaan hundaa gaafa gadi fuutee himattuun afaan nama bansiiftiin irreechi dhufnaan irreen ishii jabaadhaan gaafaatiiti ammoo isheetu dhadhaa facaasaa baqsaam yoo ishiin bu'aa bahii tullu deemtuurra shaanqoo ishii utaalchiftuu dhukkeen qeensa shaanqoo irraa buqqa'ee ol darbatamuu farda duuba kaatuu ijaaf ijoo dhoowwaam sanarraa kaateet maqaan ishii caaltuu miidhagsaa irraa jijjiirameem
caaltuu warra galaan jedhamte. Caaltuun gateetti shaanqoo ishee qabattu shaanqoon ishee ofirra garagalee harka ishee akka namaa dhungatee arraa bu'ee galaam. Shaanqoon sagalee caaltuu dhagahee fooliin ishee dhadhaa qoraasuma toleen dibattu itti dhufnaan hidhaarrallee jiraatu kuteet gara ishiitti fiigaam. Gaafa ishiin hin jirre garuu abbaan barbaade shaanqoo ishee qabee horaarra kaa'uu silaa dhiisii garbuu fi qamadii soogiddaan uubamee sukkuumamee inni nyaatullee kennuuf hin danda'u. Isheen isa dhiiftee sayyuun dhaqxuuf malee gaafa isheen shaanqoo ishiitti mul'achuu diddee fardi akka namaa qeerra naanna'ee himimsaa oolaam. Warraaf yookaan ammoo ergata namaaf gabaa ba'anii waan torbaaniif nyaatan kan gabaa kibxataa fi sanbata xiqqaa deemtee bittu ishiidhaam. Yoo ishiin quuftu qe'ee miidhagsaa bantiitii shaanqoo saggaarsisaa baatu hunduu gamaa gamanatti ishii ilaalee raajeffataam. Addeenyi ilkaan ishii homachaannanii elmamaa jiruudhaam. Rifeensi mataa ishee ammoo nuugitumaan tole fakkaatee dannoo ishiirra gadi diriiraam. Mudhiin ishee wadaroo micciirame fakkaatu, bifti ishee diimina foonii fakkaatu, sonaa fi siimboo jabaan ishii faayiraam. Maatii keessatti seenaan oolee bulee yoo seeneffamu dhimmi gosaa fi qixxee lammii yoo ka'u duudhaan irreechaa fi gadaa yoo dhaadheeffamu gidduutti seentee maal jechuudha jettee gaafachaa waan ishiif hin galle qalbeeffattiin. Guutuun quuftuu duraan caaltuu warra galaan jedhee ishii waamaa ture. Hubannoo mootummaa akkaan qaacimachaa deemuu ishii erga hubatanii ammoo maqaa biraa moggaasanii fi haankoo xiqqoo maqaa irratti maqaa masoo irratti masoo biraa ni gonfatte. Haankoon dubartii gameettii hamtuu sooretti bulchituu Oromoo Karrayyuu turte. Hankoo bar maqaa ishee irraa mogga'ee halkoo barrirraa hankoo bar jedhamee akkaas ba'ee sirnaan dhageessee maqaa haankoo xinnoo jedhu gammachuu guddaadhaan fudhatte. Haankoo xinnoo warra galaan jettees dhaadachuu eegalte. Tumaan maddii ishee marsee wal tuqee morma ishee jalaan gara arma isheetti gadi qajeeluu alaalaa akka xambooraa irraa ifaam. Garuu maal godhaam? Jireenyi seenaa qabeessi hanga kanaa ganna 25 hin caalleem. Caaltuun heerumtee ji'a sadaffaa isheetti yoo abbaa manaa ishee of biraan biftee quuftuu warra miidhagsaa bantii dammoo dhuftu homtuu ijaaf qalbii ishii namanneem. Abbaa manaa akkasitti cidha takkaa cidhaayee hin beekneen ishii fuudhe gattee yoo dhuftu ollaan hunduu waan galee fi galamee addaan baasee hubachuudhaaf ni danqameem. Lammaffaa ijji koo gara ada'aa dirree ilaaluu miti fincaaneefuu gara sanatti hin garagaluun haankoo xinnoo naasuu guddaa uumeem. Ana intala miidhagsaa bantii dammoo abbaan barbaade machaa eegalee reebaa buluurraa morma koo kennuun filadha jetteem. Murtee ajaa'ibaa golaa fi goolloo wareerse dabarsiteem. Isheen akkanaa jettu malee namuu jechi ishii kun sababa amansiisaadha hin jenneem. Garuu caaltuu biratti dubbiin tokkumaam. Biddeenyi keenya isa faanaa addaan citeera jettee gaa'illi isaanii diigamuu labsiteem. Dhugaan jiru garuu guddinni caaltuu akka dubaraatti osoo hin taane akka dhiiraatti. Duudhaa Oromoo keessatti durbi qarree farda yaabbataa isaayyuu goojee fi gombisa deemaa mataa ol qabattee hundatti mul'achaa hundatti dubbachaa guddachuun dhorkaa tureem. Garuu ammoo qe'ee dhiirri hin dhalannetti dhalachuun ishee
akka dhiiraa taatee akka guddattuuf carraa banee fi kutaan xumuraa itti fufaam caaltuu warra galaan yookaan hankoo xinnoom